Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolega ras deebinee dhufnee jirraa barnoota herregaa kutaa saddeettaffaa boqonnaa shan jala jirraa. Boqonnaa shan jalatti innis gilgaala har'a isiniif qabadhee dhiyaadhee gilgaala 5.3 gilgaala 5.3 mee haa waliin ilaallu. Dura osoonii fi gara ibsa yookiin dalagaa barnoota herregaa kutaa saddeettaffaa kana yookiin gilgaala 5.3tti osoo hin seenin duratti warreen chaanaalii kanaaf maatii taatan laayik shoor gochuu hin dagatinaa jecha akkasuma warreen maatii hin ta'in sabskiraayib gochuu hin dagatinaa hadaraa keessan akkasuma sabskiraayib yeroo gootanitti koomentii keessanillee kaa'aa jecha mee kallattumaan gara gaafii dalaguutti haaseennu gaafii tokkoffaan akkana jaa dana armaan gadii irratti rogsadee aabaa caan rogsadee kofa sirrii kofti isaa verteksii caatii jaa rogni aabaan ammoo haayipootensii rogni haayipootensii fi rogni caadaan perpendikularii haayipootensii yoo ta'an dheerina caadaa haacaa fi aadaa barbaadi jaa mee intis akkamitti barbaannaa yoo jenne jalqabatti kan nuti barbaannu aabaa arkachuu qabna tole aabaa kana arkachuudhaaf aabaan walqixani ta'a aabaa yoo barbaannu aabaa jechuun kamirraa argama yoo jenne aabaa barbaaduu kallattumaan osoo aabaa barbaaduu hin taane aabaan immoo ida'ama aadaatii fi akkasuma baadaatii jechuudha. Kanneen lachuutu hin qabnu garuu aadaa qofa 8 qabna. Haa ta'u immoo dabalee caabaallee ni qabna. Caabaan nuuf kennamee jira. Caabaan 10tu nuuf kennamee jira. Caabaa iskeerii yoo goone caabaa iskeerii walqixa ni taha. Aabaa roga irraa hanga baa jirutti baay'isuu akkasuma baarraa hanga daatti kan jiru yoo waliin baay'ifne caabaa arkannaa jechuu. Kanaas caabaan meeqaan nuu kenname 10tu nuu kenname jechuun iskeerii gaafa goonu 100 saantimeetir iskeerii taha. Akkasuma baadaan meeqaan nuu kenname baadaan 8tu nuu kenname aabaa barbaaduudhaaf imma kaayyoon keenya 8 saantimeetira jala 8 jenna. Asittillee jala 8 saantimeetira jenna. 8 saantimeetira. Kana booddee gama lachuu 8tiif hirra. Tole gama lachuutu yeroo 8tiif hirrutti gama lachuutu 8tiif yeroo hirrutti kan nuti argannu aabaan walqixa ni ta'a 100 saantimeetir iskeerii hiruu 8 saantimeetiraati. 100 gaafa 8tiif hirru aabaan keenya walqixa ni ta'a 12.5 saantimeetira ta'a. 12.5 saantimeetira aabaa keenya eega arganne. Kana booddee amma gara isteeppiitti aanutti yeroo ceenutti asirraa aadaa hin arganne aadaa barbaaduudhaaf aadaan keenya eega guutummaa aabaa eega arganne aabaa kanarraa maal irrifnaa baadaa irrifnaa jechuudha. Baadaa gaafa irraa irrifnu 12.5 irraa gaafa 8 gaafa irraa irrifnu 8 gaafa irraa irrifnu kan nuti argannu 4.5 saantimeetira argannaa jechuudha. 4.5 saantimeetira jechuun kun gaama kami aadaan 4.5 saantimeetira. 4.5 saantimeetira eega ta'ee tole inni itti aanu isteeppiitti aanu irratti kan nuti barbaannu isa 4.5 eega argannee aadaa barbaanna. Aadaan kami aadaa eega argannee booddee aadaa eega argannee booddee isteeppiitti aanu irratti
afur tuqaa shan afur tuqaa shan baay'isuu saddeetii yoo jenne afur tuqaa shan baay'isuu saddeetii caadaa argachuudhaaf fakkeenyaaf caadaa argachuudhaaf caadaan walqixa ni ta'a. Afur tuqaa shan asitti argamuuf saddeet kana yoo waliin baay'ifne afur caadaa iskeerii walqixa ni ta'a. Afur tuqaa shan baay'isuu saddeetii walqixa ni ta'a. 36 saantimeetir iskeerii ta'a. Raadikaala jala gaafa galchine kan nuti argannu 6 saantimeetira arganna. 6 saantimeetira jechuun kun kami h yookiin caadaadha jechuudha. Inni itti aanu kan gaafatamne kan biraa caadha. Caan kan asirraan jiru kana jechuudha. Caa gaafa barbaannu tole caa iskeeriin walqixa ni ta'a. Caa iskeerii walqixa ni ta'a. Caa iskeerii jechuun karaa biraa ba'aa iskeerii asirraan jiru kana jechuudha. Kanaas akkamitti argannaa yoo jenne caa iskeerii walqixa ni ta'a. Aadaa baay'isuu aadaa baay'isuu aabaa. Aadaan keenya meeqaa? Afur tuqaa shanii baay'isuu akkasuma aabaan keenya meeqaa? 12 tuqaa shani. Gaafa waliin baay'ifnu meeqa ta'a? 56 tuqaa 25 saantimeetira iskeerii ta'a. Kana booddee caa kanallee raadikaala jala galchina. Caan raadikaala jala hogguu galchinu iskeerrii hogguu goonu caa tahee ba'a. Akkasumallee 56 tuqaa 25 saantimeetir iskeerii illeen raadikaala jala yookiin iskeerrii gaafa goonu 7 tuqaa 5 saantimeetira ta'ee ba'a jechuudha. 7 tuqaa 5 saantimeetira ta'ee ba'a. Kana jechuun caa argannee jirra jechuudha. Caan keenya 7 caa jechuun as hanga asitti kan jiru kana jechuudha. Arraa hanga caa akka jiru. Akkasuma arraa hanga baa akka jirus meeqa arganne baa kan jiru 12 tuqaa 5 argannee turre. Akkasuma aadaas argannee turre. Aadaan meeqa ture? 4 tuqaa 5 argannee turre. Akkasuma caadaa yoo jenne asiin gaafa jiru kana caadaan keenya 6 argannee turre jechuudha. Akka kanatti gaafii tokkoffaan asirratti kan gabaabbatu yoo ta'u, mee kallattumaan gara gaafii lammaffaatti yoo dabaru gaafii lammaffaanis akkana ja'a. Rog-sadee koofa sirrii danaa armaan gadii irratti mul'ifamaniif dheerina rogoota jijjiiramoota kennamanii barbaadi ja'a. Jijjiiramoota kennamanii kana barbaadi ja'a. Mee jalqaba irratti rog-sadee jalqabaatiif iskeerii haa barbaannu yoo jenne rog-sadee jalqabaa kanaaf kana yoo barbaanne iskeeriin walqixa ni ta'a. Iskeerii walqixa ni ta'a. Sagalii fi sadii kana walitti idaane sadiin baay'isu. Sagalii fi sadii hogguu walitti idaanu 12 ta'a jechuudha. 12 baay'isuu sadii. 12 baay'isuu sadii meeqa ta'a? 36 saantimeetir iskeerii ta'a. 36 saantimeetir iskeerii ta'a. Iskeerii walqixa ni ta'a. 36 saantimeetir iskeerii eega ta'e. Gama lachuutu iskeer ruut gaafa goonu yeroo goonutti jechuudha. 36 saantimeetir iskeeriin iskeer ruut yeroo goonutti aan keenya walqixa ni ta'a 6 saantimeetira ta'ee ba'a jechuudha. 6 saantimeetira jechuun roga kana jechuudha. Roga asirraan kennamee jiru kanaatu 6 saantimeetira
6 saantimeetira ta'a jechuudha. Asirraan kan jiru kanaatu 6 saantimeetira ta'a. Itti aanee kan jiru gaafuma kanarraa okay. Asumarratti kan gaafatamne gaafiin inni biraa baa yookiin baa yoo barbaannu asirraan kan jiru kana jechuu baani. Tole egaa baa iskuweeriin jenna kanaas gaafa qabnu baa iskuweerii wal qixanii tahaa ida'ama aabaa 9 ida'uu 3 12 baay'isuu 9 jechuudha. 12 baay'isuu 9 jechuun meeqa kenna? 8 saantimeetir iskuweeriidha. 8 saantimeetir iskuweerii eega ta'ee amma gama lachuutu raadikaala jala yeroo galchinutti baan walqixa ni ta'a. Baan walqixa ni ta'a. Dhibba takkaa fi 8 saantimeetir iskuweeriin iskuweer ruutii yeroo ta'utti 6 raadikaala jalatti 3 ta'eetu hafa. Kana jechuun 36 baay'isuu 3tu 108 ta'a waan ta'eef 6 raadikaal 3 jechuudha. 6 jalatti raadikaala 3. Kana jechuun gatii baa yookiin roog sadee kanarraa asirraan kan jiru kanaatu 6 raadikaala jalatti 3 saantimeetira ta'a jechuudha. Inni itti aanu kan nuti barbaannu asirraa ammallee h barbaaduu dandeenya. H jechuun olee asiin jiru kana gaafa barbaannu h'n kunis wal qixa ni taha. H iskuweerii wal qixa ni taha. B waanii baay'isuu B2ti. B waanii baay'isuu B2ti. B waaniin 9 baay'isuu B2n ammoo 3. Kana jechuun 27 ta'a. Tole egaa 27 raadikaala jalaa hogguu ba'u h'nis raadikaala jalaa yeroo ba'u iskuweeriin h ta'ee ba'a. 27 immoo raadikaala jalaa gaafa ba'u iskuweer ruutiin 27 3 raadikaala jalatti immoo 3 saantimeetira ta'a jechuudha. 3 raadikaala jalatti 3 saantimeetira ta'a jechuudha. Tole egaa gara danaa fakkii lammaffaatti yoo dabarru danaarraa fakkii lammaffaarra kan jiru kanaatti yoo dabarru fakkii lammaffaarra kan jiru kanarraas qubeewwan nuti barbaaduu qabnu tole asirraa mee jalqabatti kee haa barbaannu yoo jenne kan nuuf kennamee jiru akka h'tti nuuf kennamee jira jechuudha. Walakkaa sanirra 3 seentimeetira kan jiru kun 3 seentimeetira hajuu kana 3 saantimeetir iskuweerii wal qixa ni ta'a. 3 saantimeetir iskuweerii wal qixa ni ta'a. 4 saantimeetira baay'isuu 4 saantimeetira baay'isuu kee 4 saantimeetira baay'isuu kee jechuun wal qixa ni ta'a. 4 kee saantimeetira wal qixa akkasumallee 9 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuun kunis 3 saantimeetir iskuweerii jechuun 9 saantimeetir iskuweerii ta'a. Amma kee kophatti hambisuudhaaf gama lachuutu 4 irraa gama lachuutu 4 gaafa hirru kee wal qixa ni ta'a 2.25 saantimeetira jechuudha. 2.25 saantimeetira kee eega arganne inni itti aanu
erri barbaaduu dandeenya. Ammas danaa kanarratti erri barbaaduu dandeenya. Okay, erri yeroo barbaannus akkam goona? Erri iskuweerii wal qixa ni taha. Erri iskuweeriin wal qixa ni taha. Isuma baa jechaa turre yookiin bii iskuweerii jechaa turre sana jechuudha. Erri iskuweerii wal qixa ni taha. Keedhaaf maal jenne gaama gatii kee harkannee jirra. Gatii baarraa hanga daatti jirus harkannee jirra ni qabna. Kana jechuun gaa erri wal qixa ni taha. Afur baay'isuu guutummaa afur jechuun qixa daarraa hanga baatti jiru jechuudha. Afur baay'isuu guutummaan isaanii immoo afur ida'u lama tuqaa lama shaniiti jechuudha. Lama tuqaa shan lama shaniin kun maali? Arraa hanga baatti dheerina jiru jechuudha. Arraa hanga baatti dheerina jiru kun waliigala isaa jaha tuqaa lama shanii isa kana baay'isuu afurii jenna. Baay'isuu afurii yeroo jennutti r square wal qixa ni taha 25 centimeter square dha. Okay, r wal qixa ni taha 25 square root gaafa goonu 5 teebbaa jechuudha. Kanaafuu 5 centimetera. Danaan bakka safarri bakka tamiiti? Safarri asii r kanaa jechuudha. 5 centimetera ta'a. Inni itti aanu p square yoo ta'u, p square kan nuti barbaannu asirraa amma p asirraan kan jiru kana p barbaanna gaafa jennu p square wal qixa maalii ta'a? P square wal qixa ni taha afur. P square wal qixa ni taha gatii kee san jechuudha. Gatiin kee meeqa ta'a? Gatiin kee lama tuqaa lama shan baay'isuu jaha tuqaa lama shaniiti. Jaha tuqaa lama shanii innis gaafa walitti baay'ifnu p square wal qixa ni taha 14 tuqaa duwwaa jaha lama shan centimeter square ta'a. Isaan lachuutu raadikaala jala gaafa galchinu square rootiin p teebbaa 14 square root gaafa goonu 3 tuqaa 7 teebbaa 3 tuqaa 7 centimeter. Kun gatii bakka piitti kennamuu qabu jechuudha. Gatii bakka piitti kennamuu qabu. Tole egaa barnoota keenya irraa asuma irratti dhaabna. Gilgaalli 5 tuqaa 3 kana fakkaata. Yeroo itti aanutti mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Nagaan naaf jiraadha.